Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa chaanaal Oromiyaa. Kun qophii keenya qophii addaa torbaniin gara keessan ga'u keessumattiyyuu dhimma Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru irratti keessummoota adda addaa qopheessinee gara keessaniin kan geenyu. Qophii keenya addaa wajjiniin ani yaada kol'insaati. Keessummaa tokko haala qabatamaa Oromoon keessa jiruu fi Oromiyaan keessa jiru keessumattiyyuu Oromoon Walloo keessa jiru irratti har'a yeroo bal'aa kenninee kan wal faana turru ta'a. Keessummaa kootiin osoo wal isin hin beeksisiniin tura eebba maanguddootiin jalqabnaa. Nooruu itti dhiyaadha. Ayyee daawwattoota keenya turtii daqiiqaa muraasaa booddee deebinee dhufneerra akkuma argaatii jirtan keessummaan koo jaal aanaa sabaa biyya Nooree irraa yoo ta'an egaa kan isin aanaa sabaatiin namooti hedduun akkasuma karaa Walloo Global Miidiyaatii fi karaa miidiyaalee adda addaatiin keessumattiyyuu waa'ee Oromootiif yeroo dubbataniif yookiin immoo yeroo sagalee ta'an akkasumas ergaawwan adda addaa yeroo dabarsan hundi keessan ni beektu jedhanii nan yaada. Warreen hin beeknes kunoo akka isiniin wal barsiisu carraa kana waan arganneef itti dhiyaadhaan isiniin jedha. Jaal aanaa sabaa waamicha keenya kabajjee keessumattiyyuu dhimma Oromoo fi Oromoo Walloo addatti akka irrattiin yaada wal jijjiirru eeyyamamoo taatanii gara miidiyaa keenyatti waan dhuftaniif guddaa ulfaadhaa. Nooruun isiniin jedha. Galatooma isilleen dhimma uummata Oromootii fi dhimma uummata Walloo akkan dubbadhu miidiyaa keessan na afeeruu keessaniif galata guddaa qabdanii jedha jaal. Ayyee egaa akkuma beekamu keessumattiyyuu Oromoon yeroo ammaa kana duula kallattii maraan isa irratti labsame sanyii duguuggaa isa irratti labsame erga hojiirra oolee ji'oota hedduu lakkoofsiseera. Keessumattiyyuu Oromoon kaabaa Oromoon Walloo jaarraawwan hedduudhaaf duula hanga kana hin jedhamne yeroo yerootitti irratti labsamaatii ture. Hanga ammaatitti duulli kun Oromoo Walloo irraa caamee hin beeku. Seenaa Oromoo keessatti duulli Oromoo Walloo irratti godhame Oromoo kamirratti iyyuu godhame akka hin beekne ni beekama. Kun immoo babal'atee gara kibbaatitti gadi bal'achuudhaan Oromoon kaabaa kibbaan baaf dhiyaan duula waraana hamaa keessa galeetiin hin argine. Mee akkuma waliigalaatti iyyuu Oromoon duula amma isarratti labsameetu kallattii maraan duula keessa jiran kana akkamittiin hubatta? Mee otoo dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsite. Gaariidha jaala yoo dhimma Oromiyaa guddootti deebi'e Walloo sila akkuma beekamu naannoo Amaaraa biyya jedhamu jira.
wallooni achi jala soo jiraatu dhimma uummata walloodhaa kan dubbachuuf malee silaa Oromiyaa amma Oromiyaa abbaa duulaafaa ture. Garuu saba Shawaa jedhanii Amaara xiqqoo tokko jedduu Tuulamaa keessa jirtu san wallorraa adda muranii akka walloonii fi Oromiyaa guddoo waliin qunnamne godhanii Affaris fuudhanii kara gaara Fantaalleetiin ol baasanii Oromoo adda baasuudhaaf. Fiilmii kuni dur gaafuma Oromoo cabsuu irratti eegalame irratti wanni kun dalagame istiraatiijiin isaanii kana ture. Dabareen waan kana dubbachaa turre karaa gurraacha karaa Harargee fi Tuulama wal qunnamsiisu mata haraa irratti muruuf deemanii jenne waggaa 3 waggaa 4 dura dubbachaa turre jechuudha. Wanni suni dalagameera jechuudha. Amma waan sanii rakkoo isa kan fide eenyu yoo jenne mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannoon Amaaraadhaa yeroo ka'ee Walqaayitii fi Raayyi kiyya jedhee falmatu wallo kiyya jedhee kan falmachuu malee silaa kabajuma isaaniitiifuu kabajuun biltsiginni mootummaa jennu kanaafuu Oromoo bushee jedhamaa jira. Silaa gaarii ture jechuudha. Sawwanni rakkisa maali? Oromoon kan qabu lakkisaa diinni immoo kan dhabe barbaaddachaa jira jechuudha. Lafti keenya haga Booranaatti jechuu jiranii jechuu jarri kun. Kana kan isaan goose mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu sun hin jiru fashaleera jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yaadni ummata Habashaa yookaan immoo kan akka Sidaamaa fa'aa akka agartu kan tuffii Oromoo tuttuqaan suni kan akka Sumaaleedhaa Oromoo gabroonfachuu ni dandeenya irratti walii galameera jechuudha. Oromoo cabuu qabaadha. Namuu lafa Oromoo barbaada jechuudha. Kana Oppiidiyoon immoo ani Oppiidiyoon jedhaani Oppiidiyoon waan san hunda ni beekti jechuudha. Garuu Oppiidiyoon diina isa halagaarra Oromoo sodaatti jechuudha. Maaliif Oromoo sirna gadaa waan buluuf heeraa fi seera waan qabuuf nama isa jaalate nama isa inni filatee buluu waan barbaaduuf seerri Oromoo seera gabroonfataatiif hin mijjatu. Santu isaan dhabe jechuudha. Seeraan immoo uummata Habashaa yookaan immoo uummata akka Tigraay uummata akka Amaaraa kuni abbaa irrummaadhaan jechuudha. Nuti sirna gadaa qabna. Ilaa fi ilaameedhaan wal bulchuu barbaanna. Sun kongumaa uummata Itoophiyaatiif hin ta'u jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo silaa kan godhuu qabu nyaadhamneerraa amma garuu gangalachaa jirraa ammas wanni Oromiyaa keessa jiru ofirraa qolachuu qofa jechuudha. Ofirraa qolachuu qofa. Eenyuun osoo Oppiidiyoo fi ABO'n waliin jechuun ta'in akka Oromootti ofirraa qolachuu. Edoo fakkeenyaaf lolli akka walloo irratti lolamne barbaadame gaafa dheengadda Amaarri lafti keenya haga Booranaati gaafa jedhanii dubbatanii taabbeellaa ona Tuulamaa jedduutti yotti dhaaban yeroo sanitti Arsiin Harargeen ka'ee bakka isaan dura jiran bakka Minilikkitti dhalate san gaara seenaa irratti osoo achitti isaan deemsanii jiraatanii kun hundi jiru walloon lolamtu turte jechuudha. Amma tuffii uummata Oromoo tuffachuudhaaf Wallaggaa fi walloo irra duulaa jira jechuudha Amaarri. Kanaafuu mootummaan Oromoo jedhamu jiru faashaalleerraa jechuudha. Kanaaf isa Oromiyaa yoo hagana dubbadhe ni gahaa yoo yaadatte karaa walloo giloobaaliin waan hedduu dabarsaa turre. Arsiin ka'ee qolachuu qabaa jenna. Arsiin ka'ee ofirraa qolannaan mana Amaaraa jige Arsiin jaaree jechuudha. Mana Amaaraa jige namni 86 nurraa du'e madoonnis hin lakkaa'amu. Arsiin deebi'ee mana Amaaraa jaaree jechuudha. Nama nurraa du'eeti mana gubne nuti. Gumaan namaa nuun kafalamne jechuudha. Oromoon du'ee gumaan gaafata. Kuni laafina doofummaa akkana jedhee ibsuu hin danda'u jechuudha. Of arrabsuu ta'a waan ta'eef. Kanaaf laafina keenya. Oppiidiyoon kan amma fakkeenyaaf Haayiluu Goffaa fa'aa Injiinar Abbabaa Galasuu fa'aan doonii Oromoo isaan bira tumaatiin miti. Ati yoo namni kee tokko du'e yoo soddom irraan ajjeese gumaa nama tokko jettee kan irra to'atu taate. Hacaaluu Hundeessaa dubbii fixeera. Waan hunda gooneera jedhe waliin bubbuluuf jecha. Ofirraa qolachuudhaaf furmaanni jiru. Oppiidiyoon adda bilisummaa Oromoo wajjin kaate adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoon haqa isaa barbaadu yookaan immoo haqa isaa dabarsee namaa kennuu dhabuu jechuudha. Hiika biraan qabu. Yoo kan Oppiidiyoon Oromiyaa Tigreef ammas Amaaraaf booda Somaaleef kan kennitu taate nuti uummata Somaalee godaan ture Somaaleen fakkeenyaaf amma gosti Somaalee akka guddaatti ilaalu kun hundi gosa 9 keessaa gosni 8 Oromoodha. Kan himatan jechuudha. Isaan gosni isaa 9 sunuu Oromoo himachaa jiranii jechuudha. Yeroo lakkoofne dura Araba jedhanii nuti amma Kuush jechaa jiran. Kanaaf har'a magaalaa Moyyaalee kan falmachaa jiru gosa Mariyaan jedhamu jechuudha. Kanaaf Oromoon nuti faashaalleerraa yoo dammaqnee hatattamatti ofirraa hin qolatin Oromiyaa ishee jedhamtu sun dhabamuuf teessee jechuudha. Kan wallootti si deebise. Kan walloodhaa faashaallee turre mootummaa federaalaa wajjin walloluu keenya suni hedduu ni miidha jechuudha. Isaanis kan dhugan immoo Oromoodhuma jechuudha.
ofii fashalanii Oromoo guddoon ofii fashaltee ummata walloo kan tokkummaadhaan of ijaaree dhiiraan dhalaan hidhatee diina ofirraa qolachuudhaaf biyya sanarra jiraachuudhaaf of qopheesseeru diinaaf nu affeeranii jechuudha. Diinaaf nu affeeranii jechuudha. Sun hundi lafa dhiitu sun hundi ummata Oromoo gaagaabaa amma jiru kanan ga'e garuu amma yoo laalle amaarri furmaanni ni qabu walloo buqqisuudha jechuudha. Walloo buqqisuu waan ta'eef lolli irra deddeebi'ee marsaa jahaffaadhaaf kan eegalame gufuun godaannis guddaan Oromoo gabroofachuudhaaf walloo caboo qabdurra jedhanii murteeffatanii waan jiraniif waan oppiidiyoon walloon Oromoo jettee hin falmanneef kan Oromiyaan akkana sarbamaa jiru. Edaa oppiidiyoon daangaa keenya raayya jette kaartaan ammatti asirra keessa kun galaasa dilbootu galeera jechuudha. Galaasaan ni gale kaartaa kana. Ishee abbaa duulaa sana sirriidha jedhe jechuudha. Edaa kaartaa ammatti ofirra keessa kana maabbii kana kan hanga ashangeetti dhaabattu daangaa Oromiyaa dhugaasan edaa sanii falmanne Amaara wanni jedhamu hin jiru. Amaara wanni jedhamu gaafa 90 takka ijaarame jechuudha. Tigreen ijaare. Lafa Tigreen ijaarte sanitti daangoynu daangaa keenya daangaa kan jechuu qabdu oppiidiyoon shawaanuu kan Amaaraatti cukkaatee jechuudha. Saantu nu facaalsiisa. Finfinneenu kan keenya miti mormuu abbaa fedhe Finfinnee mana ijaarrataa manni tokko jignaan mana dhakaa ijaarramaaf jechuudha. Akkamiin namni nama sodaata duuba. Akkamiin nama sodaata. Kanas jechuu barbaade isa dhibba walloo irratti irra deebi'oo jettee ballisee siif haasa'uu danda'a. Dhimma walloo tokko tokkoon kaasna keessumatti iyyuu duula amma jiru kanarrattiin sila yeroo yaada kee kennitu waan tokko jette Oromoon addaan wal qooduu dhiisee keessumatti iyyuu Oromoo naannoodhaan waan maqaa isaanii dhoofnu hin qabnu akka Oromootitti haasofna waan ta'eef sila ABO fi oppiidiyoon iyyuu tokko ta'ee falmachuu qaballee kan jedhu yaada tokko dubbattee turte. Oppiidiyoo miti kan Oromoo bakka lamatti addaan qoodee Oromoo walloo Oromiyaa bal'oo irraa akka citu kan godhe akkuma sila iyyuu amma waa'ee raayyaa kaaste raayyaan akka ishiin ol cittu yookiin immoo qaama biraatiif akka ishiin kennamtu kan godhe isaanidha. Bakkee kana godhanii jiranitti hin falmatu jettee yaaduu dandeessaa nu deemsisaa siyaasuma amma lafarra jiru kanaan. Eeyyeeni wanni oppiidiyoonii fi ABO'n takka ta'uu qabdi jedheefi gaafa addi bilisa baasa Tigraay naannoo Amaaraa qabate walloo jechuu kiyya naannoo Amaaraa jedheen dubbadha. Gaafa walloo warra afaan Amaaraa dubbatu qabate sani yaada tokkoon dubbadhe. Yoo Tigreen kan dhuftu taate yoo addi bilisummaa Oromoo Tigree dura Finfinnee kan seenne ta'e addi bilisummaa Oromootii fi oppiidiyoon walii galanii Tigree deebisuu qaban jedhee dubbadheen ture yoo kan yaadattu ta'e. Sawwannin jedhe yoo Tigreen dura seente addi bilisummaa Oromoo gaarumatti hafa kanaan dura akkis taanee irra hidhatinin Tigreetu nu waama jedheetinin dirqama Amaaras ofirraa qolachuuf jecha oppiidiyoonii fi addi bilisummaa Oromoo walii galuun dirqama. Abiyyi Ahmad Amaaratti hanga harka kennatu yoo adda bilisummaa Oromootti harka kennate irra Oromoos dandamsee ofiillee dandaman. Ani akkasitti yaada jechuudha. Sababiin isaa Oromoon adda bilisummaa Oromoo taate ta'uu baatte Oromoo ta'utu si ajjeessaa jechuudha. Waan biraa qabu warri walloo amma ABO wajjin waliin agarru jechuudha. Oromiyaa keessa illee jiru jechuudha. Saba addaa naannoo Amaaraa jiran jedhamna jechuudha. Sabni addaa kuni Amaarri jagnummaan isaa qaqqalee akka Binishaangulii fi Shaanqillaa godhe sanitti akkasitti walloo qalla jedheeti marsaa jahaffaadhaaf kan dubbabbe. Saniifuu oppiidiyoonii fi addi bilisummaa Oromoo Oromummaa irratti tokkosan kaayoo dhadda. Oppiidiyoon diinatti ijaarrate. Akka diinni ijaarrate sanitti dalagdi jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo saba ijaarrate. Wal faalleessa. Garuu daangaa sanatti wal amansiisuudhaaf oppiidiyoo fi adda bilisummaa Oromootti walitti dhiyaata malee oppiidiyoon Amaaraa amansiisuu hin dandeessu jechuudha. Amaarri garuu seera san diigeera. Wanni oppiidiyoon hin diignee fi oppiidiyoon adda bilisummaa Oromoo sodaata. Amaarri Amaaraa sodaatu. San balleessuu qabnaadhaan yaadni kiyya. Oppiidiyoonii fi adda bilisummaa Oromoo wal sodaa dhiisuu qaban dhimma Oromoo irratti. Dhimma Oromoo irratti. Oromoo kan Oromoo ta'uu amanuu qabdi jechuudha oppiidiyoon. San jechuu barbaadee furmaanni biraa waan jiru. Hailuu Goofaa miseensa adda bilisummaa Oromoo ture. Abbabaa Garasuu miseensa adda bilisummaa Oromoo ture. Abbabaa Garasuu yoo walloo Oromootti hin amanne ta'e waa Oromoon bitinni jechuudha. Santu adda nu baase. Abiyyi Ahmad Oromoo ta'uusaa wanni ragaa saabaanu maali gaafa booruu deeme dasee gaafa deeme Amaarri kokkeessa qabe waa'ee booruu san yaadattanii jedhee jechuudha. Gaafa Bahardaar deemes gaafa Gondar deemes ashaaraa wallootti irra jiraa jedhee jechuudha. Abbaan waan saniin nu afe yoo dhugaa dubbanne Lammaa Magarsaatiif Jawaar Mohaammed Abiyyi Ahmad badii qabu. Wanti Abiyyi ol keenye lamaan alatti hafuuf hin jiru Jawaar alatti hafuuf hin jiru. Abiyyi ne soo marsinee raanne Daani'eel Kibret marsu dhiisurra nuti mana gallee rafuurra.
Eso lamma magarsaati fi Jawaar Maammaffaa qeeroon Abiyyoo jimbasteraate Abiyyuumaan godhu qaawwa bannee jechuudha. Yeroo dhugaa dubbachuudhaaf qaawwa banne Abiyyi amma qofa qomachuu qabna. Leencoo ta'aa waan jedhe keessa wanni yaadadhu gaafa nani chaakteera jedhe sani koreen gidduu abaawoodhaa naan mormuu qaban turanii hundi isaanii fudhatanii jedhe. Leencoo batii qabu jechuudha. Namni yaada dhiyeessita. Yaada san kan mormu saba san. Amma saddi bilisummaa Oromootiif oppiidiyoon yoo kan yaadatu ta'e kan Tigree ittiin injifanne gaafa Tigreen Binishaangulii nu bobbaaftee abaawoonii fi oppiidiyoon waliin ta'anii lolan abaawoon humna qabu gaafa sana ganatti waliin ta'anii lolan saniin booda kan Tigreen deemte jechuudha. Akka isaan boonu beekanii deemanii jechuudha. Garuu abaawoon akkana godheessanii warri akka Jawaar fa'aa warri akka Lammaa fa'aa fudhachuu hin barbaanne. Sababiin isaa abaawoo ala dhiisanii aangoo jabeeffachuuf turan. Garuu isaanirra dammaqaadha. Somaaleenis, Anfaris, Tigreenis, Amaarinis oppiidiyoon dammaqoo waan ta'aniif Jawaar fa'aan Abiyyi fa'aan Lammaa fa'aan fashalanii jechuudha. Abiyyi amma carraan hin jiru waan Amaariin jedhe fudhatee guyyaan afurii fi tollee aangoo irra turuudha. Yaadni isaa hiika biraa qabu kana dubbisuu nama rakkisu. Garuu ammas addi bilisummaa Oromootii fi yoo humni addaa Oromiyaa kuni xiqquma ta'u kan waliigallu yoo ta'e Amaarri bakka durii deebi'aa jechuudha. Biyya Amaara jedhame hin beeknu. Gondar Gojjaam Walloo ture. Silaa Shawaan baqattuu Amaaraatu Shawaan dhufe malee tuulamni Shawaan kun lafa tuulamaati. Kanaafuu hedduu laafaadha. Oromoo qabsoo godhuudhaaf laafaadha. Sumaaleen nu kabajuudhaaf illee laafaadha. Sumaaleen loluu nu barbaachisu. OPDO fi addi bilisummaa Oromoo araara godhuu qaban. Ifatti illee yoo ta'u dhuma kanaa lafa jalaatiin. Furmaanni kana malee hin jiru. Cabuuf deemnaa jechuudha. Cabnaan hin kaanu. Ani akkasitti itti taane isaaniin dubbachuu barbaada. Mee jaal aanaa sabaa ammas gaaffii namatti sinuu maanatti sinuu madheen otoo yeroon keenya nu gaheeti waa baay'ee jechuu dandeenya. Ammas waan tokkotuun asittiin ifa gochuu qabna. OPDO'n kophaa kiyya Oromiyaa qulqulleessuu hin danda'u waraana bilisummaa Oromoo lafarraa balleessuu qaba jettee Amaara waammachaatii jirti, Sumaalee waammachaa jirti, uummata Sidaamaa, uummata Affaar, uummatoota adda addaa jechuun ni danda'ama. Sabaaf sablammoota hundumaa Oromoo irratti duula kadhateetiin bakkee waamaa jirutti wanti OPDO fi adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo walitti araarsuu danda'u carraansaa jira moo otoo ta'eedha. Tokko yeroo sanatti Lammaa fi Jawaar fa'aa burjaajessanii uummata harkaa balleessanii kan darbeedha. Har'a garuu deebisnee ijaarsa sana fakkaatu bu'uura sana fakkaatutti deebi'uun danda'ama. Inni kan biraa sila waan tokko naa kaastee turte dhimma Oromoo irratti tokko ta'u Oromoon lafti kiyya amma raayyatti jedhee tamana. Addi bilisummaa Oromoo isa kanattiin amana. Kaartaa sila amma argine sana irrattiin amanaa jennu. OPDO'n immoo ishuma amma kukkuttee of harkaa qabdu sana bu'uura kamirratti walii galuu danda'u moo akka yaadatittiidha yaadni kun dhugaan lafarra jiru isaan araarsuu danda'a. Kana gabaabsitee yaaduma naa kennita yoo ta'u baate yeroo biraa walitti deebina dhimma amma Oromoo Walloo keessa jirutti ceena waan ta'eef. Sirri waan ta'e sun tokko hin darbu jaala. Wanni kana siin jedheef ni danda'ama. Amma dhugaa dubbachuudhaaf miseensonni OPDO keessattuu damee waraanaa aga miidiyaa irra jirraaf malee waan hedduu uummata Walloo gargaaranidha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Gargaaruu biraa osoo hin taane akka uummanni Walloo kun hin rifanne godhu amma loluma kaleessaa sana yoo sii kaase warri raayyaa ittisa biyyaa ta'us warri Oromoo ta'e kun akka Oromoon hin rifanne wanni godhame dalagamanii uummata Walloo nama hedduu fixanii garuu akka hin rifanne godhaniidha. Harka irra qabuun ni jira jechuudha. Waliin loluu wallaalaniiti miti. Waliin loluu wallaallee harka nuu qabaniidha. Ni danda'ama. Akkamitti hin danda'amne. Fakkeenyaaf Baacaa Dabalee waan inni jedhe dhageesseetta Walloo dhufeeti boodarra ni fashaallee jedhe malee Jinaar eenyu maqaan isaa kun eenyu guddataati maqaan isaa Geetaachoo Guddina jechuun dhugaa dubbachuudhaaf woboo irraa wanni adda isa godhu waan jiru dhimma Oromootiif jechuu barbaadiitiin. Oromoodhaaf woboon Oromoof yaada kunillee Oromoof yaada. OPDO kana keessa akka sabaaf yaadu numa jira jechuu barbaadiitiin. Ni danda'ama wanni danda'amne hin jiru. Oromoodhaaf arga jirri kun. Garuu isaa keessa warra Oromoo taane jira. Koree jidduu OPDO keessas miseensa waraanaa keessas kan afaan Oromoo dubbatu Oromoo taane jira. Sanii walii galuu hin dandeessu. Garuu OPDO kana keessa ni jira Oromoo jechuudha. Oromoo qulqulluu ni jira. Kan itti dhagahamu. Kan itti dhagahamu ni jira jechuudha. Ni dandeenya waan sana irratti dalaguu danda'uu qaba. Warri abaawoon akka dhabamne illee dalaguu ni jira jechuudha.
Garuu nama rakkisa akkis jechuun nu keessa jira ala kana keessa jira jaalatamuuf jecha oppiidiyoodhaaf warra dalagu jira jechuudha. Akkuma tifeen dalagu turre san tigreedhaaf dalagaa turre Oromoodha. Santu jira malee ni danda'amaa godhuu qaba. Adda bilisummaa Oromootis oppiidiyoonis godhuu qabdi. Ati yoo miseensa waraana oppiidiyoo taate achi si dhiibuudhaan waan tokko mootummaa jechuun qarree dhiibuun hin ta'u. Garuu nama keessaa miseensa waratteeti kan mootummaa tokko garagala. Kanarra fayyadamuu qabna malee namni tokko oppiidiyoo ta'e ati oppiidiyoo jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kana jechuu barbaade bulees gabaabseetuma jechuudha. Akka yaadatitti nan fudhadha. Garuu an akka dhuunfatitti yaada keen keessummeessaa jira waan ta'eef rakkoon qabu. Kaayyoon jara kana addaan fagoo waan natti ta'eef waan araaramuu danda'amu waan natti hin fakkaanne fanan gaaffii kana karaarraa qabeenidha kanan fide. Caalattiyyuu ati jaarmiyaa tokko jala yeroo hiriirtu kaayyoo isaa sana fudhatteetidha. Kaayyoo oppiidiyoo isa ishiin lafa Oromoo gurgurte isa ishiin duula Oromoo irratti daboo kadhatteetu Oromootti labsite kana araaraan fudhannaa ta'ee tokko nu taasisa jedhee waanan shakkuufidha akka dhuunfattiin kaasa kana akka miidiyaatti qofa miti. So kana kanumaanan bira darba yaada kee nan kabaja. Mee Oromoo Walloo jidduu kana keessumattiyyuu Abashaa wajjiniin yookiin immoo Amaara wajjiniin lolli marsaa shanaffaa erguma Abiyyuu dhufe waan Oromoo Walloo irratti labsame natti fakkaata. Hambara wayyaanee, hambara dargii, hambara kamiyaafuuti. Oromoo Walloo irratti duulli kun marroo hedduudhaaf geggeeffamaatii jira. Keessumattiyyuu jidduu kana kan jiru qofa yoo hin kaafna ta'e karaa kibbaatiin kibba Wallootiin jechuu kootidha. Uummanni Affaar meeshaa gurguddaadhaan torban lamaan darbe keessa Oromoo Walloo waraanatii turan. Amma immoo guyyaa sadan kana walitti fufiinsan faannoo warri jedhaman bineensotiin ilmaan Oromoo lafarraa balleessuudhaaf halkaniif guyyaa dhamaan humna mootummaa amma biyyan bulchaa jira jedhu kanaan kan meeshaa hidhatan meeshaan kan isaaniif guutame nyaanni reeshinni kan isaaniif kennamu mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana wajjiniin. Mee duulli kun eessaa ka'e bu'uurri isaa maalidha? Yeroo wayyaanidhaan wal lolan waan kanaan dura akka Oromootti labsame jenna. Amma immoo yeroo Oromootu biyyayyuu bulcha jedhamee propagandaan siyaasaa hojjetamu kanatti Oromoo Walloo addatti maaliif waraannamaatii jira? Oromoo Walloo jechuun uummata jajjabaa kana xiinxaluun nama rakkisu sababiin Amaaroonis Walloo irratti duulanii lafti Walloo kun lafa istiraatiijiidha. Jedduu sanitti Oromoon hafuu jechuun tokkoffaa iccitii isaaniiti. Lammaffaa immoo humni Amaaraa kun akka gara Oromiyaa guddootti duulu kan ta'u seenuma duraan darbe irraa yoo fudhanne Walloon cabuudha. Walloon cabnaan Oromiyaan diina dura dhaabachuu hin dandeessu jechuudha. Uummanni Walloo kun uummata jajjaba. Uummata Oromootti fayyadamuu dadhabe malee uummanni Walloo kun uummata jajjaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf uummata lolaaf uumame jechuudha. Uummata lolaaf uumame Habashoonis ni beekan. Yoo fudhanne baruma durii sani uummanni Walloodhaa gaafa mootummaa irra ture sani mootummaa jiddugala Itoophiyaa gaafa bulchu sani bara Iyyaasuu san jechuudha. Waraana 80,000 Tuulamaa keessatti nu jalaa dhume jechuudha. Miilaan ka'ee jechuudha. Walloo irraa ka'ee miilaan waraana 80,000 lola sagalee seenaa san ni yaadatta. Nurraa dhume nama 80,000 jechuudha. Lolaaf qophii eenyu lolole Itoophiyaa guutuun lolole jechuudha. Akka Tigraay lolamne kana lolamne. Amma lolli kuni nuti haarawaa miti jechuudha. Nuti lola kana itti qophoofneerra. Bara 30 Tigreen bulchitu san lolarra jira Walloo. Amaaraanis akkuma kana lolla. Anfariinis akkuma kana lolla. Feesbuukiin hin jiru, miidiyaan hin jiru malee. Ni lollaa jechuudha. Garuu inni abbaa kun wanni adda isa godhu biitti keessa Wallagga waan jiru. Biitti keessa ifatti biitti keessa Wallaggaa jedhan jechuudha. Egaa Abiyyi Ahmad aangoo qabatee booda. Abiyyi garuu akkuma si jedhan itti himullee hin fudhanne isaan. Hin fudhanne. Gaafa isaaniif dalage Amaara ta'a. Gaafa isaan dura dhaabate immoo Onagii ta'a jechuudha. Akkuma abba jedhan kana. Kanaaf lola marsaa jahaffaati lolli kaleessaa kuni marsaa shanaffaa duraan jette marsaa jahaffaati jechuudha. Lola marsaa jahaffaa kanarrattis hin milkooyne Amaarri. Maaliif hin milkooyne yoo jenne uummanni Walloo kuni Amaarri yoo Walloo cabse eenyuuf akka deemu ni beekaaf dura dhaabachaa jira. Uummanni Walloo buqqee fadhuu dhabee illee miti. Yookaan immoo lola kana humna guddaa qabaatee dura dhaabachuu fadheetti illee miti. Garuu yoo Walloo buqqee cabe Oromiyaan kaan cabsuun laafa. Miidiyaa isaa irratti yoo dhageesse waan isaa jedhan leelaa gabsinoo jedhan jechuudha. Tigraay malee leelaa gabsinoo jedhan jechuudha. Deeggaddu amma Bahatuulamaa irratti
nama soddomii fi wayii opiidiyoo ajjeesan kumaandariin du'ee opiidiyoon hafuura baafanne jechuudha. Gamsiin dhugum gamsiidha. Walloo kaleessatti dhufa garuu kijiba isaanii faandoo malee liyyuu haayiliin hin jiru jedhanii liyyuu haayiliinis faandoonis walumaan lollee jechuudha. Walloo gamsii miti. Walloo summiidha jechuudha. Ijoollee warqitu summiidha. Kana kan dajjaan immoo ammas lola kanarratti kan milkooyne opiidiyoodhaan walii galuudhaan. Ammas nama jaalatee nama jibbee mootummaa federaalaatiin yoo waliin galini uummanni walloo Amaaraa fi Tigree Oromiyaa irraa ittisuu hin danda'u. Kun namuu beekuu qaba jechuudha. Namuu beekuu qaba. Namni hedduu siyaasaa kana fayyadamu an dura wanni waan kana fayyadamu ani miseensa abaa'ooti. Miseensa abaa'oo gantuu illee miti. Miseensa dhugaati jechuudha. Nama maallaqa illee daldalamu miti. Garuu uummata wallootii fi uummata Oromiyaa dandamsuudhaaf jecha opiidiyoo ta'uu yoo barbaachisa opiidiyoo hin ta'a jechuudha. Abaa'oo nuti kan taane mirga uummata Oromoo kabachiisuuf. Addi bilisummaa Oromoo kaayoo kun yoo mirga Oromoo kan hin kabachiisne ta'e opiidiyoo taatee yoo kabachiifte qaanyii miti jechuudha. Akkuma Jawaarfaan taasisan. Garuu taatee bu'aa ni buuftamoo uummata dabarsitee diinaaf laattaan dubbiin jiru. Ammas dhimma walloo irratti lola Amaarri marsaa jahaffaatiif birgeediidhaan. Birgeediin Minilik sun nama Tigraay cabsee jechuudha. Garuu qeeroo walloo namni 200 keessa jirti achi keessas. Sunis ijoollee wallooti gurbaa shawaan gizaa moo shawaan maalii jedhanis suni gurbaa walloo suni ajajaadha. Warra jajjabootu jira ijoollee nama 200 achi keessaa qabna jechuudha. Liyyuu haayilii isa keessaa. Booda hundi isaanii ari'amanii jala deemaa jiran. Saniif qeeroo walloodhaa sabboonummaadhaan diina dura dhaabachaa jirti jechuudha. Tigree ni gadhiifne akka agarte kana. Tigree gadhiifne yeroo tokko kuttee Tigree. Uummanni walloo uummata lolaa waan ta'eef jecha walloo cabsuu qabaniin amma murtiin isaanii kan deddeebi'anii walloo duulaniif walloo cabuu qabu. Walloo cabnaan Oromiyaa kan gabsiidha jechuudha. Finfinnee ni qabatanii jechuudha Amaara. Walloo dhabamsiisnaan Oromiyaa rifachiisuudhaaf walloo dhabama godhuudha. Gurbaan kayyeessuun maal jedha? Inni qabdi noo. Akka nama wahii nama kennaniitti harkaan qabatanii jiranii booji'amoo jechuudha. Uummanni walloo booji'amaa Amaaraatii jedha. Yoo fedhan ni jeesan yoo fedhan akka fedhan godhanii jedha. Saniin Oromoo gabroofatanii jedha. Garuu dubbiin bakka saniin miti. Uummanni walloo booji'amaa miti jechuudha. Uummata ofirraa qolachuu danda'u. Nama miiliyoona namaa oli kan godinaa kanarra jiru. Dargaggeessa meeqatas jira. Sanuun murataa jechuudha. Ofirraa lollaa ni lollasi hin fashalle walloo. Abbaan fashalle Oromiyaa. Ni yaalan. Mootummaan giddugaleessaa nu wajjin lolaa jedhanii dhufanii lolan malee faannoo dhiisi liyyuu haayiliin Amaaraa birgeediin Minilik kan Tigraay cabsisuun humna addaa Tigraay cabse qeeroo walloo cabsuu hin dandeenye. Harka qeeroo wallootti akka ta'e jechuudha. Ajajaan isaaniitu ajajaa baafachuu hin dandeenye jechuudha. Saniif amma makkalaakaatuun wajjin lola jedhanii lola marsaa jahaffaatiif qophaa'anii dhufan jechuudha. Maqaa Oneg Shaneetiin. Uummanni walloo immoo haga dandeenye irra dalagneerra nuti. Oneg Shanee wanni jedhamu sun duraanuu propagaandaa Amaaraa nu keessa nama jaarateera. Dabil ijantiin Amaaraadha. Namni nu keessa dhalate sallamte yookaan immoo Amaara Mazii nu keessatti Islaamayee nu keessa dhalate yookaan immoo saba addaa maqaan dha'u. Isaan san keessaa nama godhatee maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuun makkalaakaa ajjeefneerra qalleerra. Makkalaakaa kun ilmaan Oromooti. Hin tuqilaa jedhee jiraan miidiyaarra bahe. Hin tuqilaa jedhee jechuudha. Makkalaakaa walloo keessa jiru qeeroo walloo tuqaan jiru akka ijjeefnee jira. Akka ajjeefaman kan godhe warra OMN faana jechuudha. Fakkeenyaaf OMN miidiyaa Oromooti. Ilmaan Oromoo sani achi keessa Arsii jira, Harargee jira, Wallagga jira. Yoo san ajjeefne namni muufataa jechuudha. Namni tokko booji'amaa tokko ajjeefamuu illee qaba. Yoo ajjeefamallee miidiyaarra dhiyaachuu qabu silaa soo ta'ee baana bara. Namni nama ajjeesa jedhee miidiyaarra dhiyeessuu Oromoo ta'ee hin jiru. Si gala yookaan Amaaruma jechuudha. Sababuutaan lamman inni kan liqimseetu ba'uusan warra Tigraayima kan fudhatama argatan addunyaa irratti inni liqimsaniitu ba'uusan malee hin dubbatan jechuudha. Akkuma Amaaraa fi Oromoodha warri nama qalee viidiyoo of kaasu godhamee hin beeku. San immoo warri walloo warra nu keessa dhalatee fayyadaman malee abadan namni walloo tokko nama ajjeese viidiyoo of waraabee feesbuuk irratti of hin maxxansu jechuudha. Walloo orjinaanni sun. Nu keessa nama jaarrateera dabaljantiin Amaaraa. Amma waan jiru seema. Lolli kun amma fashaleera. Lolli kun haa fashalu malee garuu Amaarri ammas marsaa torbaffaatiif humna guddaadhaan seeneera jechuudha. Lola guddaa keessummeessuuf deema uummanni walloo. Ammas nu injifatu. Akka nu injifanne ni beeka. Ammas wanni inni jedhaa jiru Oneg Shaneedha jedha jechuudha. Oneg Shanee jennee amma warri garii warri maxxansu ni jira. Adda bilisummaa Oromootutu molaalee fi dabarsiidhaa fi maal qabatee jedhanii jechuudha. San fayyadamuu irraa silaa osoo nurraa usanii mootummaa federaalaatii fi uummanni walloodha. Mootummaa federaalaa yoo dadhabe jedduu seenee
yoo dadhabe jedduu bahee amma federaalaa nama afur ajjeesanii jechuudha. Nama federaalaa nama afur ajjeese faannoon gaalaanii qallaatii nu jalaa baqaa jedhanii jechuudha. Baqaa nu jalaa qallaa. Orkinaan nama afur irraa jarri baqatee kute. Qeeroo walloo immoo itti beekti miti jara achuma jirti jechuudha. Makalaakaa baqattee gorfamaniidhaan makalaakaa irratti akka dhukaafne jenneerra jechuudha ammas. Araara gooneer makalaakaa wajjin. Jaalaanaa sabaa. Mee asumarratti itti naa dabaltaa. Abaaboo shanee balleessuun karoora mootummaa federaalaati moo karoora mootummaa naannoo Amaaraati? Duulli kun yoo abaaboo shanee balleessuu ta'e labsiin kun kan labsame bakka bu'oota uummataa biyyattiitiin keessumatti iyyuu muummicha ministeeraa amma biyyan bulchaatii jira jedhu Koloneel Abiyyiinidha. Garuu isiniin immoo caalatti waraanatii kan jiru immoo naannoo Amaaraati yookiin immoo faannoo amma jennu kanaadha. Loltoonni biyyattii duula amma Oromoo Walloo irratti labsame kana keessatti hirmaannaa hin goone yookiin immoo godhaatii hin jiranii. Yoo immoo hin goone ta'e eenyutuun faannoo hidhachiisee Oromoo Walloo waraansisaa jira? Gaafii kee fixxee ilaali kun ani yaadi kiyya nama hundarraa adda. Ani dalagaa kiyya ani Wallootti dhaladhee guddadhee orjinaane jechuudha. Walloo orjinaane sanani. Mootummaa federaalaa hagam Walloo irratti harka qabata hagam hin qabatu. Abiyyi Ahmad fashaleera si jedhee fashale jechuun afaan Arabaatis yaa fashaleen kuni hin milkooyne Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad hin milkooyne si jedhe. Oolleen dhuma bubbuluudhaaf malee Abiyyi Ahmad aangoo hin qabu. Abiyyi Ahmad aangoo hin qabu. Gaafa fedhan oleggiidha. Si jedhee bar Abiyyi mana geessanii garagalanii jedhe Jawaar faan. Itti aanaan Abiyyi Jawaar ta'uu qaba ture yookaan Lammaa ta'uu qaba ture. Badhaangoo kan qabu Amaara mootummaa federaalaa kan qabu Amaara bara. Namni tokko baajetii isaan fudhatan waan fedhanirra oolchatanii jechuudha. Baajetii fudhatan sani waan fedhanirra oolchatan. Qawwee itti bitatan alarraa qawwee galfatan affarii walii galanii mootummaa of danda'e Amaarri. Amaarri bara mootummaa naannoo Amaaraa jedhama. Humna addaa qofaa qaba. Akkuma Tigraay kana dala jechuudha. Lafa Tigraay irraa fudhatee waan hunda tottolfateera jechuudha. Seera mootummaadhaan alatti. Mootummaan Abiyyi Ahmad jechuun mootummaa Amaaraati jechuudha. Hiika biraan qabu bara. OPDO fashalte akka Oromootti fashalleerra nuti. Ani kan isin jechaa jiru sani. Garuu OPDO kana keessatti yoo kan itti fayyadamnu ta'e warri Oromoo fayyadu ni jira itti fayyadamuu qabnaa. Walumaa galatti OPDO fashalteetti jennee OPDO irratti dhiisuu hin qabnudha. Kan jechaa jiru nuti itti fayyadamneerra. Dhugaa dubbachuudhaaf warri Walloodhaa dogoggora umnee turre dogoggora saniin federaalum kanatti mootummaa caccabaa Abiyyi Ahmad kanatti fayyadamneerra jechuudha. Haga kaleessatti mootummaan kun dhufee waluun lolle Amaaraa wajjin dhufee Liyyuu Haayilii Amaaraa wajjin yookaan faannoo Amaaraa wajjin ta'ee nuun lolle jechuudha. Haga gaafa wayyaaneen dhuftee seente sani gaafa Tigreen godinaa keenya dhufte nutis haga dandeenye Tigreen akka nurra dabarsitu jennee ofirraa lolle gaafa san dogoggorreerra sanuugaa of dandamneerra garuu amma makkalaakiyaan humaan hin goone wajjin waluun lolle si jechuun barbaada. Makkalaakiyaan kun qeeroo Walloo hin lolle jechuudha. Quba qabnaa wal quba qabnaa nuun lolle yoo dandeessan ofirraa lola yoo dadhabdan ofirraa deemaa nu jira jechuudha. Edoo ammas faannoon kun akka nuti makkalaakiyaan kun nuun lolle beeke faannoon Amaaraa qeeroo Walloo bira waan dhaabatu gabsiidhuma bira deema malee karrayyuu duuba san dhaqa malee qeeroo Walloo waan tuqan ture. Makkalaakiyaan nu wajjin lolaa eegallee jiraniiti. Amma waan isaan fayyadamaa jiran yoo agarte mootummaa federaalaa sakatta'ee akka addi bilisummaa Oromoo godinaa Walloo keessa hin jirre 199 inni beeka. Mootummaa federaalaa ejentiin mootummaa Itoophiyaa ni beekaa jechuudha. Sinaayiparii fi baazuqaa qabanii boojineerraa jedhan warra Oromiyaa irraa dhufe shanee warra Oromiyaa irraa dhufe jedhan dhumaatu jechuudha. Iddoo namni jalaa fudhate mootummaa federaalaa waliin nu lola ture jechuudha. Mootummaa federaalaa kan walitti dhukaaf. Kanaafuu maal isin jechuu barbaadu walumaa galatti qeeroo Walloodhaa makkalaakiyaan isa jedhu wajjin wal dubbifneerraa jechuudha. Walii galleer nuun lolu makkalaakiyaan. Faannoo Amaaraatii fi Liyyuu Haayilii Amaaraa immoo ofirraa lollaa jechuudha. Wanuun cabsan isaan itti fakkaate malee nuun cabsanii wanni nuti irra jirru nuti haala kanaan nuti nagaa qabnaa jechuudha. Mootummaa federaalaa garuu loluu hin dandeenye. Kanaaf mootummaa federaalaa immoo akka ati jettu kanatti adda bilisummaa Oromoo cabsuu barbaadaa jedhu. Yoo dhugaa dubbanne qeeroo Walloo itti fayyadamtee OPDOtti kan fayyadamuu nu dhorke eenyu yoo jenne OPDO afaan Amaaraa afaan Oromoo dubbattu. OPDO afaan Oromoo dubbattu jechuudha. Fakkeenyaaf Nugusuu Xilaahuun Oromiyaa Habushuu jedhamee kaadhimamee ture. Quba qabdamee waan san naan mormitu kaasan. Ani ragaa si dhiyeessa oofete amma
qopheeffadhee jira waan mormi itti loruuf. Nugusuu Xulaahun Oromiyaa bulchuu qabaa caffee Oromiyaa keessatti kan jiru Jawaar Mahaammad miti. Amaarri immoo Bahar Daaritti namni afaan Oromoo dubbatu aangoorra bahuu dhiisi. የወሎ ኦሮሞ ከዚህ ከከሚሴ ተነቅለው ወደ ወለጋ ይሄዱ የቻጀረ ጀቹ ኑቲ ማሊፊ ንጉሱ ጥላሁን ቡልች ማል ኑቲ ነመብቲ ኑቲ ንጉሱ ጥላሁን ማልጎቹ ቡልች ኑቲ ነምኒ ጎሳል ኦሮሞ ታለ ከሚቲ ኦሮሚያ ቡልች ሲፍ ነው ጀቹ ነመ ኦሮሞ ተነመ ሰቦና ጦይባ ሰፋት እንጀል ቀቢቲ ቀይ መስቀል ይረ ደለገኒ ጀቹ ግዴ ተልችቲ ጀቹ ሰቦንቱ ረክሲሱ ከናፉ ነመ ኦሮሞ ፈካቴ ኦሮሞ ረት ዱሉቱ ኦፒዲዮ ተለለን ላምሸሰ ጀቹ kanaaf oppiidiyoon nu fayyaddi nu fayyaddi garuu oppiidiyoon oromoo balleessuu barbaaddi hin balleessitu hin barbaaddi edoo abdii bilisummaa oromoo jiraanne oppiidiyoo amaanii guyyaa lama bulchu kana oppiidiyoonis ni beekti oppiidiyoon afaaniin dubbatti malee adda bilisummaa oromoo balleessuu hin feetu garuu addi bilisummaa oromoo akka aangoo qabatu hin feetu wanni isheen amaaras tigrees maalis kan baataas waliin qabdee nuti duushistuufi akka nu balleessitus hin feetu akka humna godhannus hin feetu isheen aangoo barbaaddi maallaqa qabdi oppiidiyoon badhaatuudha wanni kun akka ishee harkaa bahu barbaaddu. Kanaaf lolti malee adda bilisummaa Oromoo balleessuu hin barbaaddu jechuuf qeeroo wallollee balleessuu barbaaddu. Asuma irrattan si dhaaba. Na dhaaba. Eegasuu sirriidha yaadni kee. Namoonni hedduun yaada kanarratti walii galuu danda'u. Sila tokko ta'aniitu dhimma Oromoo irratti hojjechuu qabu jenne. Oppiidiyoon immoo saamtuu attuu fi gantoota waan ta'aniif hangoo isaanii sana gadi dhiisuu hin barbaadan. Aangoo barbaaduu fi dantaa uummata Oromoo kabachiisuun wal faana deemuu hin danda'u. Ittiin warra soddaa isaanii yookiin immoo warra Abashaa ittiin doorsifachuudhaaf woboo bosonattiin harka irra qabuu danda'u kan jedhu jeneraalee akka isaan jedhanitti akka warri Abashaa jedhanitti ilaaluu dandeenya. Garuu dhugaan jiru diina fidee kan woboo yookiin immoo mana Oromoo akka finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa yookiin immoo faannoon akka inni mana Oromoo gubu, mana Oromoo Walloos, mana Oromoo Arsiis, Baarees, Harargees, Wallaggaas giddugalas haa ta'u kan gochaatii jiru oppiidiyoon sababbiin isaatiiyyuu ittiin aangoo ishiirra turuudhaaf. Kanaaf kun eessatti araaramuu danda'amee tokko ta'anii oppiidiyootitti fayyadamuu qabnaa kan jedhu kun lamaansaa waliin faalleessu maafin ifa baasnee oodhiifneetu qabsoo keenya gara tokkotti luucceessinee deemne iwayyuu akka sabaati. Oromoon aadaa tokko qabdi. Oromoon nama gaddisiisti jechuudha. Wanni nama ajaa'ibu yaa bileessa. Bilisoomnee turre miti isla bara bilisoomnee beekna. Marraa lama bilisoomne. 90 akkas bilisoomne dheengaddas gaafa Jawaarfaa bilisoomne bara. Jaalanus jibbinus. Oromoon gaafa Daawud Ibsaa asin taa'u jedhamee sa Finfinneetti siree wajjin lafa kuffisne gaafa jedhame Oromoon guutuu harkaan dhoyne addi bilisummaa Oromoo baduu qaban jenne Oromoon guutuu jedhamoon jenne jedheera jedhe guutuun Oromoodha abaa'uun marra qofatu ta'u ani waan galuu jedhe jechuudha naan taane yookaan immoo aanaa sabaafaa jechuudha wanni kun nuun taane jedhe sababiin isaa mootummaan nu gabroofate sun kan irreecha irratti nama 800 xayyaaraadhaan dhudhee sun makalaakiyaa sun achuma jiraa jechuudha. Mee namni namumti qaraatii qabu mee warri amma politikaan saayinsii baranne jiru warri akka Jawaarfaa warri akka Lammaafaa Abiyyifaa kuni makalaakiyaa sun achuma jira Abiyyaa gatan ta'e dalageera sa'aree mokan ilma wallooti dhalataan taagaayidha malee akkuma jiraan adam Mahammaffaati garuu maalii san lafarraa guure Abiyyi wani saban lafarraa guure mootummaa sun achuma jira jechuudha. Jawaar Mahammad maaliin dhaadate mootummaa tokko osoo hin diigin jijjiiruu dandeenyeerraan of shawwaduu of sobuu bakka san laale warra politikaan saayinsii Oromoodha. Kan godhamuu malee marroo wanni itti dide waan manaamee beeka. Aanaa sabaa wanni didee bindee garee faasa waan manaamaa beeka. Mootummaan jiddu galeessaa kun diigame mootummaa Oromoon jaartu ta'uu qaba ture. Makalaakaa sun bittinnaa'uu qaba ture. Silaa Oromiyaan dhuunfatamtee itti miti. Makalaakaa kana bittinneessinee of ijaarrachuu qabna turre jechuudha. Bittinneessinee. Tigireen waggaa 27 kan bulchite makalaakaa san bittinneessinee ni diigde jechuudha. Qeesii duudii diigdee jechuudha. Ofii qeesii biraa filattee jechuudha. Nuti mootummaan sani suphinee jechuudha. Erpeen obboleessa ka'u hin ta'u Oromoon dogoggora guddaa dalagdee jechuudha. Saniif ofiif of diigne. Barsi hime oppiidiyoonii fi humni addaa Oromiyaa Somaaliidhaan loleera. Uummata Oromoo gargaaree jechuudha. Wallaggaan loleera Binishaanguli. Woboo wajjin ta'anii waliin lolaniira. Bara afaan tokko dubbanna.
Ani ofii keenya waraanni OPDO kun duu hin fedhu ani hayyamu ofii keenya. Humni addaa Oromiyaa kun akka ajjeefamu hayyamu. Ana akka wobootti isaan laalaa jechuudha. Oromoo ajjeesaa tuba warri Oromoof du'u jira warra akka Mustafaa Husseefaa jechuudha. Yoo dhiignitti dhagahame qeeroo mataa daabeedhaa yoo Amaarri ajjeese kan birra taa'ee Amaara san lafatti darbu jira jechuudha. Kan akka Mustafaa Husseef fakkeenya fudhachuuf hin. Edoo Mustafaa fa'aa ficciluu dhabanii edoo OPDO ficciluu dhabde Tigree waan deemtu. Tigree waan deemtu jechuudha. Sanitti fayyadamuu qabnaan ani waliin jechaa jiru. Walumaa galatti OPDO waan jedhanii fudhannaa miti. Garuu irratti fayyadamuu danda'uu qabna. Bilisa baasaan tokko yoo mootummaa keessaa nama qabaatin mootummaa san jijjiiruu hin danda'u. Garuu hammuu jijjiirramuu ammas dabarsinee Somaalee kennu ammas dabarsinee doofaa ta'u waan akkasii sanirraa yoo barumsa arganne gaariidha. Ni dandeenya. OPDO diiguurra OPDO yoo fayyadamne irra bilisummaa keenya shaffisaatti dhamana. Nuti warri walloodhaa waan itti fayyadamne isin himaa jira iccitiidha kun. Jeneraal Geetaachoo Guddinaadha. Woboorra nu gargaareera. Waan biraa yoo dhabe nu lollee jechuudha. Si loluu dhabuu jechuun obboleeyyan kiyya loluu dheeti. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa irra jibbanii jechuudha Amaarri. Baacaanis shaneen hin jirtuu jedhee nama morme jechuudha achi keessa dhaabate. Edoo warri godinaa bulchu shaneen nu keessa jirti jedhu. Kana caalaa gaa namni kanuma nama gargaara gaa. Isa Oromiyaa jirti sani Abiyyi Ahmad badiin qabu. Dhugaa jiru hoos hime. Abiyyi Ahmad ol bahee Amaarri warra walloo hafixu waan jedhu. Kan badii qabu Oromoodhuma badii qaba. Hawaasuma Oromootu badii qaba. Hawaasa Tuulamaatu badii qaba. Hawaasa Wallaggaatu badii qaba. Abiyyi Ahmad ta'ee Lammaa ta'ee Adaanech Abeebee ta'ee namni OPDO tokko namni Itoophiyaa bulchu tokko ol bahee Wallagga hidhadhu Amaaraa loli. Wallagga hidhadhu Makalaakiyaa loli waan jedhamu. Ummati akka walloo kanatti nuti Abiyyi Ahmad nu ajajne abbaa fedhe nu ajajne nuti. Kan qawwee bitaannee ofirraa lolaa jirru biyya keenya irraa buqqaanee hin deemnu jenneeti. Oromoon yeroo Amaarri Karrayyuu fixu Arsii callisu Harargee callisu Tuulamni gubbaa olii jiru sun ni callisu. Maal haa godhanii duba Abiyyi Ahmad maal haa godhu? Deemee Makalaakiyaa ergee innaan ragaagaalee numa jira jechuudha. Yoo ummatichi ka'ee lole garuu ofirraa lolataa jechuudha. Woboo wajjin ta'ee ofirraa lolataa jechuudha. OPDO badii qabdu ummatuma keenyatu badii qabaadhaan kanatti murteessu. Maaliif? Isa kanarratti yaada kennan fudhadha. Oromoon akka Oromoo Wallootitti otoo Oromoon hundumtiyyuu hidhatee Oromoo Walloo keessumattiyyuu yeroo dheeraadhaaf waraana keessa waan tureef bu'aa meeshaa kanaallee sirriititti eenyuma caalaa beeku. Oromoon giddugalaa gara lixaa gara kibbaa kun garri ba'aa kunillee fooyya'aadha. Garri Karrayyuu fooyya'aadha hin beekna. Waan dhofkamuun qabu. Oromoon keessumattiyyuu naannoo horsiisee bulaa fi gara moggaa jiran kun baay'een isaanii bu'aa meeshaa waraanaa qabu of harkaa hin baafne warri meeshaa waraanaa of harkaa galche akka miidhaan irra ga'e kana atis diinnis akkuma silayyuu jettee hunduu nu beeku. Oromoon akka waliigalaatti gootummaa dhabee osoo hin taane bakkee itti gowwoome fi bakkee itti meeshaa irraa adda ba'e qaba. Kana Oromoo Walloo irraa wanti barachuun Oromoon qabu akka jiru nan amana akka saba Oromootitti akka ilma Oromootitti. Garuu yeroo ammaa kana immoo Oromoo walitti dhufee diina waloo isaa karaa kamiiniyyuu waan of harkaa qabu. Amma isa kaleetiif wal komachuu osoo hin taane Oromoon tokko ta'ee Oromoo Walloo tokko ta'ee jaarsa jaartii osoo hin jenne dargaggeessa dargaggeettii osoo hin jenne diina isaanii ofirraa waraanatii jiru. Kun immoo gidiraa alagaan isarraa ga'e irraa kan ka'e uummanni Oromoo Walloo bilchaatee sibiila ta'ee jala dhaabbata. Oromoon garri kaan alagaanis baay'ee isaan hacuuccee harka lafa jalaatiin malee ifatti waan isaan waraanatiin turre fakka ammaa kanatti jechuu kooti of baranii yookiin immoo garbummaan isaanitti hadhaatii waan hin turre fakkaata. Amma kana booddee Oromoon hundumtiyyuu akka Oromoo Wallootitti akka Oromoo Karrayyuutitti akka Oromoo garra kaan hidhatanii ofirraa waraanaa jiranitti deemuu danda'u yaada. Bakka kanatti carraanaa kenna bakka kanatti si hadhaabu anatu si ajaja amma ilaali. Wanni kun dogoggora. Oromoon jaarsolaa Oromoon Harargee bahaatti gosi jaarsoo jedhamtu naannoo Jijjigaatti daangeessitu tuni Jijjigni magaalaa jaarsooti biyya mul'isa abbaa gadaati hangafa qabsooti jechuudha bichi kun. Ganda isaa sanitu Sumaalee qabattee achi nama fixaa jirti jechuudha. Lolli dhaabate waan jiru. Amaarri matakkalitti yoo namni tokko yoo dubartiin Amaaraa tokko gudeeddamte wanni nama Amaaraa ta'e ministeeronni duudii achi garagalaa jechuudha. Barattuun tokko hubatte. Oromoon garuu gaafa barattoonni keenya yuunivarsiitii Walloo keessatti akka malee ta'an ummata Wallootu nama kumaa ol
walitti qabne anummaanuu keessa jira jechuudha. Obborashina san keessa walitti qabneeti gara Finfinnee akka uummanni kun darbu goone dandamsine jechuudha. Hin dandamsine jechuudha. Hasan Kariimuu Saffaa amma warra faannoo jedhamu sunitu uummata keenya waldaa yuunivarsiitii waldaa keessa warri dandamsi jarasan koreessan jechuudha amma dubbachuu hin danda'a waan isaan faannoo ta'aniif. Maal jechuun barbaade uummanni Oromoodha akka Oromootti nuti fashalleera. Fashalleera jechuun Arsiin Harargeen gargaaru. Harargeen Arsiin gargaaru. Tuulamni Wallaggaan gargaaru. Hawaasa jedhe woboo dhiisi. Woboon miti. Woboon kaayoodha malee woboon qofti namni shanii jaha ganda keessaa bahee biyyin bilisoomu. Woboon suni karaa si agarsiisa jechuudha. Karaa bilisummaa xurree bilisummaa agarsiisa. Hawaasa ta'uu fi lolata. Hawaasa ta'uu fi lolata. Addi bilisummaa Oromoo akkuma nuti wallotti nu erge bakka hundatti miseensa qabaa jechuudha. Nuti akeeka dhaabni nu ajaje san irratti uummata dammaqsine jechuudha. Biyya keessani yoo biyya kanarraa buqatan biyya biraa qabdani lafti biraa jiru lafti biraa uumamuu danda'u waaqni tanuma uume tanarratti wareegama biyya keessanii jennee jechuudha. Akeeka dhaabni nu kenne saniin uummata san dammaqsine uummanni sun of lolaa jira jechuudha. Itti fayyadameera. Itti fayyadameera jechuudha. Wanni Harargeen bahaa Harargeen dhiyaa Harargee bahaa gargaareef maali? Amaarri yeroo dubartiin tokko Dambidooloo yuunivarsiitii keessatti badde paarlaamaa Itoophiyaatti socho'aa jechuudha. Maali kun? Oromoo tokko inni jennu sun xiqqoo waa fudhatama qabu ana biratti kijiba jechuudha. Sirriidha. Lakki akkas jechuu koo miti ani. Oromoon akka sabaatitti bakkee itti laafina qabna. Wantoonni amma kaaste kuni fudhachuu qabna. Bakkee itti Oromoon of sirreessuu qabu jira. Garuu Oromoon immoo yeroo kam caalaa amma wayyaa. Kanaan dura yeroon Oromoo walloo akkuma silayyuu jette yeroo miidiyaan hin jirre miidhamaa ture sana Oromoon gara kaanii gurra hin kennineefi. Akkasuma yeroo Oromoon Harargee buqqa'us Oromoo kutaadhaan waamuun barbaadu waan ta'eef Oromoon tokko irrattiin yeroo waliif birmatu hin argine. Aadaan sun har'a cabee amma ta'e walitti dhufaatii jira. Oromoon akka kaleessaa miti. Bakkeetti daganne beekna. Garuu amma walirraa waan barannu baranne caalatti tokko ta'ee Oromoon tarkaanfachuu qaba kan jedhuudhaan yaadni ani dhiyeesse malee yaada keetiin falmaatiin jiru isa kana jala sararree ammuma kana jala qabsoo ammuma kana Oromoon hin dammaqne ammuma kana namni akka Oromoodhaa biyya qabachuu hin danda'u ani dhugaa jiru sirriitti jechuudha ani Oromoo balaaleffachuu barbaadee miti ani Oromiyaa keessatti nama dhiiga kiyya dhangalaasa yoo of xaaduu ta'e garuu Oromoon ammallee aangoodhaaf hin malle Oromoo. Maaliif yoo jette yoo sabni keessi jala jiru hin dammaqin aangoo sana irra turuu hin dandeessu. Iddoo Oromoon dammaqe Abiyyi Ahmad Faaris akkana Oromoo akkana godhan turan jechuudha. Hin dammaqne. Eeggadda gaafa Karrayyuu keessatti abbaan gadaa duudii dhume namni hangisii dhume Oromoo ficcila waan jiru. Ficciluu baruu qabna. Eekkamuu baruu qabna. Karaa cufuu qabna. Itti fufuu qaba jechuudha lolli. Yeroo namni 36 nurraa du'e naannoo sun qulqullaa'uu qabaa jechuudha. Arsiin dirmatee Harargeen dirmatee ammallee hin dirmannees jechuutti jira bara. Infoyyeeraa jette infoyyoon daranuu gadi buute malee Oromoo. Infoyyoon. Qabsoo adda bilisummaa Oromootiin amma tuulamni xiqqoo karaa lixa tuulamaa kun ona mancaa. Tuulama keessatti onni mancaa kun xiqqoo dammaqeera jechuudha. Ona horroo guduru bakka marroon itti dhalate amaarri nama ajjeesaa jira. Oromoo dammaqe kamtu jira. Biyya marroo dirribaatti dhalate biyya daawwitii ibsaatti amaarri nama qalaa jiraa jechuudha mana gubaa jiraa jechuudha. Eessa jirti Oromoon? Soba. Kan durii gadi buuneerra jechuudha Oromoon. Wallo du'ee Oromoon rafee buluu jechuudha. Amaarri Finfinnee keessa rafee buluu jechuun wallo du'aati. Oromoon dammaqeera. Oromoon namni jedhamu hin jiru gaafii jiru. Oromoon duraanuu qulqulluu walloodha. Walloon akka Oromootti lolachaa jirti jechuudha. Hin jiru Oromoon jenera laafa. Jenera Abbabaa Koloneel Abbabaa Garasu gaafa Moyyaletti namni 18 ajjeefame kashlabbee jedhee jechuudha. Ati saba kee ofii tuffattee uummanni kun akkamiin dammaqa? Akkamiin dammaqa? Amma nuti ol baanee dhiifama gaafanne mootummaa federaalaa fakkeenyaaf aanaa sabaa gaafatee jechuudha. Ani yoo naangoo dhaballee gorsituu qeeroo wallooti. Istiraatiijii isaanii mandafii jedhansanii godhaaf jechuudha. Kana agarsiisaa wanni kun akkana ta'an akkana miidhamnaa jira jechuudha. Ni fayyadamti qeeroo walloo fayyadamte waan si balleessu mangiddoon biyyaa amma abbaan gadaa arsiidha. Ani dhaane maqaati maqaan dhaheen ani waan walloo ta'eef abbaan gadaa arsii shaneen akka nu keessa hin deemne jedhan. Woboon akka dammaqsitu nama 19 ergite woboon nama 19 eeboon ari'anii qaban jechuudha kan bosonutti. Amma garuu arsiin hidhate deebi'ee garuu waggaa 4 dudduba shigigaadee jechuudha. Waggaa 4 dudduba shigigaadee. Edoo gaafumsan gaafuma
itti aanaan barroodha Adaamaa du'e Oromoo finciltee raatte Amaarris Abiyyis Finfinnee keenyaa sun jirutu Oromoon inni gana xalaaleen indaayilu anqa 39 indaayittaqamu jedhanii nu kadhachaa turanii jechuudha. Har'a Finfinnee hin nyaanoo agaraachin dambido tiraano wallagginuu kan minjaan moo kan jinni jechuun jiranii jechuudha. Sun hundi Oromoon dammaquu dhabiisa. Ammalleen Oromoon hin dammaqne uummanni keenya ammalleen dammaquu qaba. Dammaquu qaba. Sabni dammaqee lafaa ka'uu qaba jechuudha. Karrayyuuf dirmachuu qabda. Maamee warri miidiyaa Arsiin Harargee karrayyuuf dirmatee maan bilisoomsine lafa sana. Abiyyi Ahmad sanni yoo dura dhaabate lolu Abiyyis. Nu dura dhaabanne gaa amma Abiyyi Ahmad waan balaaleffanneef Abiyyi nu dura dhaabanne nuti ofirraa lolaa jirra Amaara. Biyya Amaaraatii ka'aa buqqaa waan hin jenne makiinaan nu qophaa'e waan jiru. Ofirraa lolachaa jirra makalaakaan isachum jira jechuudha. Maa akka keenya kana goone Oromoon karrayyuutii fi Oromoon Jaalanaa sabaa yaada kee fudhadheera. Oromoon waliif birmachuu qaba, wal bira dhaabbachuu qaba. Akka sabaatittiin walirraa waan barachaa deeman, walirraa barachaa deemuun barbaachisaadha jedhee duras kaasatiin ture. Ammas Oromoon waliif birmachuu fi wal faana dhaabbachuun waliif birmachuun meeshaa waraanaa qofa kaasuu miti diinagdeedhaan ta'uu tooftaalee siyaasaa odeeffannoo wantoonni adda addaa waraana keessatti kan barbaachisan jiru isa kana yeroo keenya fudhatu daqiiqaa qofa waan ta'eef daqiiqaa 5 qofa qabnaa daqiiqaa 5 kana keessattiin keessumattiyyuu Oromoo Walloo yeroo ammaa kana egaa ofirraa deebisu malee waraana keessa ture deebii immoo waa'ee uummata Affaar wajjin illee wal waraanan sanas kaaseetinan ture mee walumaa galatti Oromoo Walloo bira Oromoon kaan akkamittiin dhaabachuu danda'a jettee yaadda yookiin immoo Oromoonumti biyya alaa jiru biyya keessaa jiru duula amma akka waliigalatti sarratti labsame kana akkam godhee ofirraa injifachuu qaba daqiiqaa 5 keessatti naaf xumurtaa kanumaan adda ba'a. Galatoon furmaanni Oromoo qabdu Oromoo Wallootiin namni dirmachuu fedhe karrayyuun Affariin Oromoo Walloo lolte karrayyuun achi lolu Harargeenis daangaa qaba Affarii wajjin lolu lafa irraa fuudhame Awaash malka sadii kan jedhamu guutuun Fantaalle waradaa jedhanii kun hundi ona ituuti ona shanaanoo jedhama jechuudha. Kana deeffachuu qaba Oromoonis yeroo Affariin Oromoo Walloo irra lola labsite Oromoo karaa jiruun lolu yeroo Amaarri Oromoo Walloo irratti lola labse Oromoon Tuulamaa kuni karaa warra Heemanootiin karaa Gojjaamiin gama ceeloluu qaba jechuudha. Lola waliin labsine bara furmaanni kana jechuudha. Uummanni Affar immoo wanni isaan fayyadaman isaaniif kijibameera uummanni Affar kijibameera. Godina Oromiyaa sana bakka lamatti qoonnaa cinaa naannoo Amaaraa cinaa naannoo Affar goonaa Affarii fi Oromoon tokko taaneeti Affarii fi Amaarri tokko taane mootummaa federaalaa kanallee kuffifnee olaantummaa keenya mirkaneeffannaa jedhaniira jechuudha. Kun waan ifa jiru walii galameera. Karaa meeshaatti naqatanis karaa Affariin akka meeshaa seenu immoo karaa Amaaraatiinis akka meeshaa seenu akkasii walii galanii mootummaa federaalaa kuffisanii olaantummaan Amaaraa akka deebi'utti dalagaa jiran jechuudha. Warri paarlaamaa keessa jiran waan Kiristaan Taaddalee jedhee agarte. Isoo akka Kiristaan Taaddalee kana amma Oromoon jiree laatanii fannifamaa jechuudha. Kanaafuu akka aangoon harka Amaaraa jiru Abiyyi qofa achi keessa qabdanii jechuudha. Kun mirkanaa. Garuu Affaris ta'ee Amaarri Oromoo Walloo hin injifatan. Kana Oromoon jala bureessin Affaris ta'ee Amaara ta'ee Oromoo Walloo hin injifatamu. Ni moonaa jechuudha nuti. Garuu Oromiyaa irraa buusuu hin dandeenye. Oromiyaa irraa buusuu hin dandeenye. Maaliif nuti ni lolla isaanii nu lolan isaanii. Kanas hin jedhaa kana malee wanni biraa waan jiru uummanni Oromoo immoo yoo ka'ee ofiisaatii hin falmatin namni federaala irraa ka'ee ka'ii falmadhu jedhu waan jiru seerri addunyaas hin kennatu kanuma jechuu barbaada. Guddaa ulfaadhu jaal'aanaa sabaa biyya Noorwee irraa yeroo kee bareedaa nuu kennite keessumattiyyuu waa'ee siyaasa Oromoof Oromiyaan keessa jiru deebi'ee immoo keessumattiyyuu addatti duula labsii jidduu kana marsaa ja'affaadhaaf uummata Walloo yookiin immoo Oromoo Walloo irratti labsame irratti yaada nuuf kennuu fi wanta taateewwan amma lafarratti jiran waan nu ibsiteef guddaa galatoomii ulfaadhuun siin jedha. Galatooma isinillee. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya addaa dhimma duula Oromoo irratti labsamee fi Oromiyaan maal keessa jirti jedhu irrattiin mariiwwan jaal'aanaa sabaa biyya Noorwee irraa wajjiniin taasifne kan hanga ammaatitti gara keessaniin gahaa turredha. Qophii keenyatti akka yaada qabdan yookiin immoo akka gammaddan abdii qabna. Namoonni yaada qabdan gaaffii qabdan karaa teessoo keenyaa nu barreessuu dandeessu. Gama kootiin asumaan nagaattan isiniin jedha qophii keenyaa fi wajjiniin turaan affeerraa tura. Aya Studio.
sabako oy mali mali sai mali ay amari anna نمت فعلا وليا يوم قدما فايا نوران طوليا يوم دقا Fabia gali gali Zwa mande inje sanongali Obo Mande mirgan moti kadia Kubelo le na nai kubelo le ai kubelo le na nai kubelo le ai kubelo le Koti chalmaraya Kubelo le apacha manoti Kubelo le dulci sawarana Kubelo le gota sabasati Kubelo le komoti azabo Kubelo le ilmani gatoko Kubelo le galam chota saba Kubelo le hada saban toko Kubelo le jufaraba Kubelo le sanyi apawado Kubelo le dinata nombasu Kubelo le hapchua kokodun Kubelo le hibano tigano Kubelo le dinago gombise Kubelo le kanji fanongalo Ay kubelo le nanay kubelo le Ay kubelo le nanay kubelo le Shawarrakai Falmana Karayukai Falmana Wallagikai Falmana Harargekai Falmana Asirakai Falmana Balirakai Falmana Jimarrakai Falmana Ilurakai Falmana Boranikai Falmana Ujirakai Falmana Wallorrakai Falmana Rayarrakai Falmana Ubashira mate hasana medra serani yadata Muhammad ayasum masar rashide ko serani yadata Usane idris shaqla haja far serani yadata Bashira minki ya Ali Abdul Wahab serani yadata Abdi so farisi papa marse ofi serani yadata Inde kurma gafa Muhammad maki fatenani yadata Sodatin male Sodatin nani sodane Sodatin nukdir mata jeda Sodatin lambin bakka jeda Sodatin wamicha sabumma Sodatin kokuman hakano Sodatin dina namanyatu Sodatin mormashe
hajjero sodaatiin gabroon fataadina sodaatiin hundee faboqqeefno sodaatiin ittufoo fi falmadho sodaatiin akkarraan deebine sodaatiin gumaanuma baasa sodaatiin qeerroo tokko taane sodaatiin dhaabsa oromummaa sodaatiin iyyaa dabarfanne sodaatiin gadaan bilisummaa sodaatiin kan dhalootaa jenne sodaatiin malee sodaatiin sa'akkeen sodaanne sodaatiin malee sodaatiin sa'akkeen sodaanne shawarra kaa'i karrayyuu kaa'i wallagge kaa'i hararge kaa'i asirra kaa'i baleerra kaa'i jimmarra kaa'i ilurra kaa'i boranni kaa'i gujirra kaa'i wallorra kaa'i rayyarra kaa'i